Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abduu Jimmaa baga nagaan dhuftan daawwattoota keenya har'aan tana dhagaa baatirii keessanii waggaa dheeraaf akkasii turu bilbilli keessan baatirii isaa waggaa dheeraadhaaf yookiin immoo chaarjerii bilbila keessanii kan isin akka ittiin qusachuu dandeessanuu fi akkasumallee siitingii illee takkan isin agarsiisa. Siitingii baay'ee barbaachisaa paatarnii bilbila keessanii yoo dingata wallaaltan Patternii bilbila keessanii yoo dingata wallaaltan osoo bilbila keessan formatii hin godhin akkaataa isin itti argachuu dandeessan akkasumallee bilbila birootiin akkaataa isin patternii isaa itti cabsuu dandeessan isin agarsiisaa na hordofaan isin jira. Akkasuma channel YouTube kiyyaaf haaroo warsaatan subscribe godhaatii ol ka jettu gubbaa kaawwadhaa warri maatii koo taatan immoo like tuquudhaan na jajjabeessaan isin jedha daawwattoota keenya. Siitingiilee kanneen isin agarsiisa. Siitingii bilbila keessanii ni seentu. Siitingii bilbila keessanii irra eega seentanii irraan gadi Rangade kana wanti isin barbaadanu daawwattoota keenya asirratti biometric and security kajeeni jira asirra biometric and security kajeera oggota kaafni tokko asirra wanta isin agarsiisu find my mobile kajeeru kana oggota kan ragad qabdu eegee ragad qabdani haala kanaan isin baasan find my mobile kajeeru kana on ta'u qaba bakka kanatti on godhatanii kaachuu qabdu akkasumallee gmail kiyya asana qeen jira asirra rangade kana daawwattoota keenya kanneen kun kala tokkoffaa lamaffaa sadaffaa isa jiru kanneen sadan kun on gochuu qabdu isin jedha maaliif haala kanaan itti banuu qabdu kanallee haala kanaan agree gootanii itti banuu qabdu isin jedha daawwattoota keenya patternii isin gaafata gotti bantan patternii kana akkasitti gootanii on gochuu qabdu isin jedha sadeessa maaliif faayidaan isaa isin gargaara. Faayidaan kanaadha patternii bilbila keessanii guyyaa takkaaf yoo wallaaltan yookiin immoo patternii isaa jijjiirratanii yoo wallaaltan bilbila keessan formatii gochuu isin gaafata. Bilbila keessan osoo formatii hin godhin Gmail asirra galchitanii qabdan kana bilbila nama biroo irra galchitanii kanallee kan on gootan kana akkas of gootanii patternii bilbila keessanii cabsuu dandeessuun isin jedha haala kanaan. Akkasuma sadeen kanallee location kunillee location an akka hojjetuuf isin heeyyama isin kenna. Sadeen kana kagadi kanallee bilbilaan akka isin bilbila nama birootiin akka isin argachuu dandeessan isin gargaara. Kanneen illee on godhachuu hin irraanfatina isin jedha. Sadeen kana on godhachuu hin irraanfatina. Faayidaa guddaa qaba kuni patternii bilbila keessanii yoo diqqata wallaaltan applicationoota fi footoo adda addaa bilbila irraa ka qabdanu balleessuu gaafata yookiin immoo formaat godhisanii jira yoo diqqata patternii sana wallaaltan isin jira. Haala kanaan kan on godhatanii bilbila keessan immoo Gmail asirra jiru kana bilbila nama biroo irra galchitanii jechuudha. Keessa seentanii bakka kana ogguu dhuftanii kana lammiin ogguu cabsitanii jechuudha. Patternii bilbila keessanii sun banamuu danda'an isin jedha daawwattoota keenya. Haala kanaan siitingii kana on godhadhaatii itti fayyadama. Kalammeessa siitingii bilbila keessatti eega deebitanii siitingii bilbila keessanii irra eega deebitanii battery and driver's care ka jedhu kun ni jira oggota akkanni tokko battery and driver's care ka jedhu oggota akkaaf eega tuqxanii ka awwalaa kana 17H3 ka jedhu kana oggota akkaaf gadi qabdu eega gadi qabdanii haala kanaan asirratti qayyii diimaadhaa fi bakka duwwaa kana isin agarsiisa. Baatirii keessan guyyaa tokkotti galgala woo guyyaa moo ganama akka itti fayyadamtan bakka dirajaa isin agarsiisa. An fakkeenyaaf ammallee hin fayyadamne ganama irra kan hin fayyadamaa jiru ammaan tan harka bitaatane akka mallattoo samaayii kana agarsiisaa jiru baay'inaan ammaan tan akka fayyadamaa jiru jechuudha. Gara galgalaatti achi deemaa jira. Galgala gana ammallee hin fayyadamne karaa sirriitti akkaataa kanaan parsantii guyyaa keessaa yoo guyyaa keessaa sirriitti fayyadamtanii ganama hin fayyadamini. Walakkaa keessaan bicha ol ka'ee dhiisa ammallee gara galgalaatti deemaa jira hin fayyadamne akka fayyadamuun darajaa kanaan samaayii ta'aa guutaa deemaa jechuudha. Akkasumallee daawwattoota keenya gad dhuftanii power saving ka jedhu kun baatirii kana on godhachuu qabdu yoo dhiqata ofiitee jiraate. Power saving ka jedhu kana on godhachuu qabdu. Background limit ka jedhu illee oggota qabni tokko. Background limit eega tuqxanii asirratti waa sadii applicationii bilbila keessan keessaa baatirii nyaachuu danda'anii fi akkasumallee applicationii hojjechaa jiruu fi akkasumallee applicationii baatirii keessan fayyadamee hojjechuu danda'ullee asirratti argattu. Awwala sleeping apps ka jedhu kana oggota akkaaf applicationii kanneen ofirraa of godheen jira akka inni baatirii koon fayyadamne cufaa akka ta'e na agarsiisaa jira. Operaadhaa fi imo ofirraa backgroundeetti baatirii waan fayyadamuunaan ofirraa cufeen jiraan. Isinillee haala kanaan yoo cuftan asirratti argachuu dandeessanii. Kasadeessaa Deeble sleeping apps ka jedhu kun asirratti clip claps game ka jedhu kunillee baatirii waan fayyadamuunaan ofirraa dhaamseen jira. Cirraashumallee applicationin kun bilbila kan keessatti hin hojjetu naan jira. Dhuguma allahu gochuu dhiiseen achi geessee galchee bilbila kiyeenii jira garuu fayyadamaa jiru bilbila kan koo akkasitti isinii baasan. Ka fayyadamaa jiru baay'inaan kan bilbila keessatti fayyadamaa jiru asirra macarrashaa kanatti never sleeping apps ka jedhu kun applicationii baay'inaan bilbila kootti fayyadamaa jiru kanneen YouTube'dha Chrome'dha asirratti illee wanniidha transfer wanni gootu
ka barreeffama nama hiiktu afaan Oromootti kanneen arfeen kun appilikeeshiniin kun baatirii koo fayyadamaa jiru itti anillee itti fayyadamaa jira jechuudha. Haala kanaan argachuu dandeessani siitingi kana akkasuma daawwattoota keenya move baatir siitingi kajee kana ogguu takkaaf ogguu tuqxan more baatir siitingi kajee ogguu tuqxan sadeen appilikeeshii siitingilee sadeen kana on godhachuu qabdu. Siitingilee sadeen kun ka tokkoffaadha baatiriin keessa waggaa dheeraa akka taa'u ka isin gargaarudha. Ka tokkoffaadha kun yoo diqqata ofii godhatan oonii godhadhaa isin jedha. Baatirii keessa waggaa dheeraa akka isin turu dhagaan baatirii keessanii osuma isin itti fayyadamtanu waggaa dheeraa akka isin turu isin gargaara. Ka lammaffaadha ka shaw baatiriingi pireemisiitiin kan jedhu kun baatirii parsantaa isaa asirratti argatan kana parsantaa isaa balleessuu barbaadan kana on yoo gootan parsantii baatirii keessanii asirratti argatan yoo diqqata of gootan yoo on gootan parsantii baatirii keessanii meeqarra akka jiru isin agarsiisa. Fasting charging saffisaan akkasii guutu yoo barbaadan kanneen on godhatu macarashaa kana charging bilbila keessanii saffisaan akkasii guutu yoo barbaadan kana macarashaa kana on godhatanii itti fayyadamuu dandeessuun isiniin jedha daawwattoota keenya. Siitingilee kanneen baay'ee barbaachisaadha. Siitingilee kanneen asirratti illee bilbila keessa yeroo namarraa bittanu istooroojii isaa meeqa akka ta'e arguu dandeessanii istooroojii isaa bilbila keessan gadaanaa ta'uudhaa fi bilbila keessan olaanaa ta'uu isaa asirratti isin agarsiisa. Istooroojii bilbila yeroo bittanu bakka kana seentanii ilaaluu qabdan giddeessa miimoorii isaa meeqa akka ta'ee fi istooroojii isaa meeqa akka ta'e anko amma 2G tuqaa 3 asirratti kan jiru istooroojii isaa 338 kan jiru kana miimoorii ni jira. Qobaatti miimoorii qaba. Miimoorii yennaan miimoorii ka keessa galchanu seenaa dhiqata. Miimoorii ka keessa galu malee qafoon illee ni qaba. Akkasumallee istooroojii isaa lamadha gadaanaa jechuudha. Istooroojii isaa 6 ka jiru jira 4 ka jiru jira 4 tuqaa 3 ka jiru jira asirrallee haala kanaan kunillee suujii jechuun gadaanaa jechuudha. Bilbila fakkeenyaaf kan inni rekoordii isin qaadu kun gadaanaadha isin jedha. 2G jechuun macarashaa jechuudha. Silaa 4G 6G ja'a tuqa 4 tuqa 3 ka jiru ja'a tuqa 3 ka jiru hedduun ni jira. Bilbila akkasii bilbila akkasii yoo bitattan baay'ee barbaachisaadha isin jedha. Barnoonni siitingidha baay'ee hedduudha. Akkasumallee chaanala YouTube kiyyaa jala isiniif hin jira. Barnoonni hedduun ni jira. Akkasumallee warri gaafii qabaatan na barreessaati isiniin barsiisa siitingilee bilbila keessanii keessaa waan isin rakkisa yoo jiraate komentii naa caafaati. Akkasuma chaanala kootiif haaroo warri taatan subscribe godhaatii warri maatii koo taatan immoo laayikii tuquu hin irraanfatinaa isiniin jira. Barnoota dabalataatiin hanga walitti deemnutti nagaan naa tura.